Kabajamtoota hordoftoota sagantaa walleen qoosuudhaa akkam jirtan akkaataa gaafii isin nu gaafattaniif har'aan walleen qoosuudhaaf artistoota lama afeerranne isaanis dheenya kana sirna gaa'ila isaanii kan raawwatan artist Salihaa fi artist Tajjuddin akka seera sagantaa teenyatti gaafii nan gaafadhuuf deebisaa kan laachuu danda'an wallee qofaani. Suduudhaan gara gaafii deebisaatti seen artistoonni keenya baga nagayaan sagantaa tanarratti nu hirmaatan Tajjuddin harka fuune akkam nagaya? Artist Salihaa harka fuune. wal barurraa jalqabnaa Tajjuddin warra isaati. Salihaa atio. Tajjuddin gaafa dura Salihaa wal agartan eessatti wal argitan? Isii maal gootu agarte? Yeroo sana haalli qilleensaa Finfinnee mee maal fakkaata? Hay, duba akkamitti bobbaatanii galtan? Salihaa meemma gama keetittiin deebi'e yeroo baay'ee lafa turte Tajjuddin akkamitti argatte? Kan akkamnaaf kenni jette? Duboo? Tajjuddin mee gama keetittiin deebi'e guyyaa dura wal bartan maal siin jette? Ati hoo maal jetteen? Dubee isiin maal jette? Buluu? Hay, Salihaa eessa waliin bultan? Guyyuma duraatti moo? Jechuun osoo hedduu hin baratin moo jechuu fedheeti? Garuu guyyaa tokkotti wajji bulla jechuu hin qaanfanne? Erga akkas taate waa si gaafadhu? Barra akkumaan sodaadhe jechuun qaanfadhe. Erga jette gahamee hoggaa dura mana seentan akkamsi godhe? Mallaa si dhungate gaa? Hoggaa afaan keessee si dhungate ati maal jette? Samboodoo? Akkamitti? Sambooda maal gootan mee Tajjuddin na deebiseeti? Ajab yeroo akkam waan akkanaa gootan sila? Taaju meeti naaf torbaan guyyaa meeqa? Duba yeroo akkam rafta? Maali sin dhukkubu? Salihaa gama keetittiin deebi'e Tajjuddin nuti waltajjii gubbaatti beeyne mana keessatti akkam ilaata? Ati hoo? Ni beeyta dubartiin Oromoo hin qabdu laaftu. Hoggaa jettu. Mee tapha kana keessaa baanu. Taaju mee Salihaa irraa maal jaalatte hedduu? Haala mala akkamii kan dilana si booje? Ati maaliif booche sila? Maali wanti dabre san? Tapha gaafa ijoollee hoggaa akkam yaadatta? Tapha gaafa ijoollee keessaa ammaas ni taphattan jechuu tapha kam taphattan?
eega waa'ee taphaa qabne Saalihaati hoo tapha keessaa kam jaalatta? Akkamitti taphattu? Gara cidha keessanitti deebina. Tajjuddin Ahmad mee cidha keessan maaliin galfattan? Yeroo akkam galfattan? Maal ibsattan? Maal nyaattan? Ammaasoo? Maal uffattan? Saalihaa? Maal dibattan? Yeroo boqonnaa teessanii maaliin dabarsitan? Cidha irraa osoo hin baane cidha keessan irratti eenyu faadha affeertan? Ammaasoo? Namoonni bebbeekamoon argamanoo? Hayi, aangoonni mootummaa ta'u? Maaliif? Saalihaa mee cidha keetii irratti abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yusuf akkam jettee affeerte? Maal isin hin jenne noo? Hundaafuu isin lachuu turtii na wajji gootaniif guddiseen isin galatoomfadhaa. Nageetti. Mee nageetti. Hordoftoota sagantaa walleen qoosuudha arraaf walleen qoosuu irratti artistoota lamaan isin biraan keenye. Yeroo dheetti artist Kadir Sayid afeereetiin isin eegamu Heddin Abdullaahitiin ture. Galatooma.